Hi, Sudan Desar as video berarti walitti deemnee jirra. Videoon kiyya inni har'aa grade 10 unit 2 mathematics wajjin ilaallaa. Hanga xumura video kiyyaatti na wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhuu hin irraanfatina. Akkasumas video kana like, share godhuudhaan jalqaba har'a kan nuti ilaallu unit 2 exponential and logarithmic function isa jedhu ilaallaa jechuudha. Exponentially grade 9 fi isa gadittis ilaalaa turre. Mata dureen haaraan nuti as keessatti ilaallu logarithmic functionidha. Akkasumas giraafii isaaniis ni ilaallaa jechuudha. Kanaafuu kallattimaan gara barnoota keenyaatti adeemnu. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu introductionidha. Introductioniin waa'ee exponentialii fi logarithmii kana bal'inaan nuuf ibsa jechuudha. Exponential and the logarithmic functions come into play when a variable appears as an exponent. Logarithmii fi exponentiin kun yeroo kam nu gargaaranii yeroo variabiliin akka exponentiitti yeroo dhufe yookiin ammoo yeroo exponentiin akka maalitti dhufedha jijjiirama ta'e nutti dhufedha. Kana jechuun yeroo darbe keessa nuti ilaalaa turre grade lower grade keessatti grade 9 fi isa gaditti jechuudha. X raised to 2 isa jedhu fa'aa ilaalaa turre. Garuu ammoo amma kan nuti dhufe 2 raised to x isa jedhu kana yoo kan ilaalu ta'e variabiliin kenna akka maalitti dhufe akka exponentiitti. Exponentiin maal ta'e jira? X ta'e jira jechuudha. Kanaafuu haala kana yeroo nuti dhufe exponentialii fi logarithmii fayyadamna jechuudha. Kana malees wantoota biroo keessattis baay'ee nu fayyada. Kanneen akka population growth of population isa jedhu keessatti animal bineensota garaagaraa guddina isaanii ilaaluudhaaf yookiin ammoo hanga baay'ina isaanii beekuudhaaf akkasumas baakteeriyaawwan garaagaraa wantoota xixiqqoo jechuudha. Decay of radioactive substance growth of money at compound interest guddina birrii interestiidhaan dhalaan jechuudha. Hangam akka dhalte beekuudhaaf wantoota garaagaraatiif nu fayyadan jechuudha. Kanaafuu mee exponentialii fi logarithmiin maal akka ta'an haa ilaallu. 2.1 exponents in the logarithm. Exponentii fi logarithmii mata duree garaagaraa jalatti ilaallachuudha. Jalqaba irratti kan nuti ilaallu exponent. While solving mathematical problems, there are occasions you need to multiply a number by itself. For example, yeroo mathematically keessatti problemiiwwan garaagaraa jechama garaagaraa yeroo furtu problemii jechaan siif kenname yeroo furtutti maal goota? You need to multiply number by itself. Lakkoofsa isumaan matama isaatiin jechuudha. Yeroo baay'isutu jira. Kanaafuu yeroo kana maal jennaani? Exponent jennaan. Exponentii fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf lama baay'isuu lamaa yoo jennee inni kun matama isaatiin baay'atee jira. Kanaafuu 2 square jennee fayyadamnaa jechuudha. 2 times 2 maal ta'a? Yeroo lama waan ta'eef 2 square yoo sadi ta'es 2 cube jennee haala saniin baay'isna jechuudha. Isa kana yoo kan ilaallu ta'e 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 si'a meeqa? Si'a 6 jechuudha. Yeroo 6 waliin baay'isne. Kanaafuu isa kana 2 raised to 6 jennee barreessuu ni dandeenya. 2 raised to 6 meeqa ta'a? 64. Kanaafuu haala kanaan lakkoofsa kana yeroo ufumaa isaatiin irra deddeebitee baay'isutti maal jedhama? Akka exponentiitti keettaa jechuudha. Kana haala kamiin kaasuu dandeenya? Waa'ee exponentii bal'inaan hin beektan jedhee yaada. Jalqaba irratti inni kun akkuma argaa jirru hundi isaatu 2. Lamaan kun si'a meeqa baay'ate? Si'a 6. Kanaafuu si'a meeqa akka baay'ate kana lakkoofnee akka exponentiitti kennaa jechuudha. Si'a 6 waan ta'eef 2 raised to 6 jennee ni barreessina. Yoo si'a 7 ta'e 2 raised to 7. Si'a 2 yoo ta'e 2 raised to 2 jennee haala saniin barreessina jechuudha. Mathematicians use the idea of exponents to represent a product involving the same factors. For example, isa kana jechuudha haaluma amma ilaalle kanaan idea mathematicianiin garaagaraa warri mathematicsii qo'atan jechuudha. Maal godhanii idea exponentii kanatti fayyadaman jechuudha. Yeroo kam? Yeroo productiiwwan garaagaraa yeroo lakkoofsa garaagaraa waliin baay'isan yeroo factoriiwwan garaagaraa barbaadanitti maal godhanii? The same factor involving the same factor productiiwwan garaagaraa kan
same factor yookiin ammoo lakkoofsi sun walum fakkaataa ta'e kana yeroo fayyadamanitti maal fayyadamanii exponentii fayyadamanii jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan yeroo irra deddeebinee baay'isnutti 2 raised to 6 haaluma jalqabaan ilaale kanaan 2 raised to 6 yoo inni ammoo maal ta'a 64 ta'a jechuudha 64. Kanaafuu isa kana loogaarizimittis jijjiiruu ni dandeenya. Isaan yeroo loogaariizimii bira geenne ni baranna jechuudha. Exponents are frequently used in many areas of physics, engineering, finance, biology, etc. to represent situations where quantities increase or decrease over time. Exponent kana yeroo akkamii fayyadamna many area garagaraa keessatti fiildiiwwan garagaraa keessatti ni fayyadamna jechuudha. Kanneen akka fiiziksii keessatti, injiinaringii keessatti, faayinaansii, baayoloojii, etc. kanneen mara keessattuu ni fayyadamna jechuudha. Yeroo kamitti yeroo wanti tokko quantitiin isaa hammi isaa gad bu'e yookiin ammoo yeroo dabaletti yeroo irraa gara yerootti yeroo ol ka'etti yookiin ammoo yeroo irraa gara yerootti yeroo gad bu'etti maal goona exponentii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Exponent notation. The product 2 times 2 times 2 times 2 times 2 si'a jaha jechuudha is written as 2 raised to 6. Isa kana haala kamiin dubbisna lama kana si'a jaha yoo waliin baay'isnu taate haala kamiin barreessina lama paawarii jaha jennee barreessina jechuudha. Read 2 to the power of 6 jennee dubbisna jechuudha. Lama si'a jaha paawarii jaha jechuudha. Kana jechuun 2 to the power of 6 yookiin ammoo 2 power of 6 jennee dubbisuu dandeenya yookiin ammoo 2 the power of 6 jechuu dandeenya yookiin ammoo 2 raised to 6 jennee haala garaagaraatiin dubbisuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun lama si'a jaha lama matama isaatiin si'a jaha baay'isna jechuudha. Similarly 3 raised to 4 yeroo jennu ammoo 3 si'a 4 4 raised to 5 4 si'a 5. If n is a positive integer, then a raised to n is a product of n factor of a. N in yoo positive integer ta'e, then a raised to n is a product of n factor of a. Kana jechuun a si'a n baay'isu jechuudha. As example, that is a raised to n equal to a times a times a times up to a times a itti fufaa jechuudha. Inni kun haga n itti. Inni jechuun lakkoofsa positive integer yoo ta'e beeknu jechuudha. Isa kana amma inni jennee bakka buufanne lakkoofsa barbaanne galfachuu dandeenya. Lakkoofsa barbaanne lakkoofsa natural numberii keessaa yookiin ammoo positive warra ta'an keessaa lakkoofsa barbaanne galfachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf 5 yoo kan galfannu ta'e a kana si'a 5 waliin baay'isna jechuudha. Bakka inni 5 buufanna. Isa kanaan n factor jennaan. Isoo si'a 4 ta'e ammoo 4 factor a 4 factor jechuudha. Si'a 4 jechuudha. In a raised to n a is called base. N maal jedhamee waamama hundee. N ammoo exponent jedhamee waamama jechuudha. And a raised to n is the nth power of a jennee waamna jechuudha. Isa kana haala kanaan waamuu dandeenya. Nth power of a. Nth power of a jennee haala kanaan isa kanas dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun baay'ee salphaadha. Yeroo kutaa gadaanaa keessattis barataa turre waan ta'eef isa kana haala kanaan definition isaa hin beektan jedhee yaada. Example 1 evaluate. Isa kana mee yaadaynu. Inni kun haala kanaan kanaa fi kana yoo kan ilaalu ta'e wal tokkuma jennee yaaduu dandeenya. Garuu ammoo lakkoofsonni kunniin tokko ta'uu hin danda'an gonkumayyuu. Maaliif maayinasiin kun negatiivni kun maal keessa jirti hammattuu keessa jirti. Kanaafuu isiin kunis si'a 4 baay'attee jechuudha dasiitti. Tun ammoo hammattuu keessa hin jiru waan ta'eef paawariin kun yookiin ammoo fooriin kun maal qofaaf dhaabataa 3 qofaaf. Kanaafuu maayinasii baay'isuu hin danda'u jechuudha. Maayinasiin akkuma jirtu taati. Kanaafuu lakkoofsi kun baay'atee lakkoofsa haala kanaan isinii kenname yoo kan hammattuu keessa hin jiraanne taate haala kanaan yoo hammattuu keessa jiraate inni kun mallattoo kana jijjiiruu danda'a jechuudha. Gara poozitiivii jijjiiruu danda'a yookiin ammoo haala isa kana haala kamiin jijjiiramuu danda'a yoo jennee kan yaadnu ta'e paawariin kun inni kun hammattuu keessa akkuma jiru ta'e paawariin kun yoo kan even nambarii ta'u taate even nambarii yoo kan ta'u taate even nambarii lakkoofsa guutuu jechuudha. Kan lamaaf kallattii hiramuu danda'u yoo kan ta'u taate lakkoofsa akka 2, 4, 6,
saddeetii kudhanii lakkoofsa kanneen yoo kan ta'u taate inni kun maal ta'a gara poozitiiviitti jijjiirama. Yoo ammoo kan neegatiiviin haaluma keessa jiruun ta'e lakkoofsa isirra barreeffame kun oodii kan ta'u taate kanneen akka sadii oodii yeroo jennu lakkoofsa qaraa jechuudha. Lakkoofsa maangoo isa jennuun san kan kallattimaan lamaaf hiramuu hin dandeenye kanneen akka sadii shanii torba kanneen akka sagalii kanneen yoo kan ilaalu taate maal ta'a neegatiivii ta'ee ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana yoo kan ilaalu ta'e amma fooriin kun yeroo oodii kan ta'u taate lakkoofsa kallattimaan lamaaf hiramuu hin dandeenye. Yoo lakkoofsa keessan ta'e maal ta'a neegatiiviin akkuma jirutti ta'a jechuudha. Lakkoofsi sun si'a san baay'atee garuu ammoo neegatiivii ta'a. Mee isa kana ilaallu haala kanaan amma lakkoofsi sun amma maal ta'uu danda'a poozitiiva ta'a jechuudha. Poozitiiva ta'a kanaafuu sadii si'a afur yoo kan maayinus 3 kan si'a afur yoo kan baay'isu ta'e maayinus 3 times minus 3 times minus 3 times minus 3 kana jechuun haala kana adda baasuu dandeenya. Minus 3 times 3 meeqa ta'a 9 9 ta'a jechuudha. Isa kanas waliin baay'isa meeqa ta'a 9 dha poozitiiva. Kanaafuu 9 baay'isu 9 meeqa ta'a 81 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun maal ta'e amma poozitiiva ta'ee jira. Poozitiiva ta'a. Garuu kan itti aanu kun kan itti aanu maal ta'uu hin danda'u neegatiiva ta'a jechuudha. Poozitiiva ta'uu hin danda'u maaliifi neegatiiva tan akkuma jirtu addatti baasuu qabna. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isnutti maayinasii haala kanaan irraa baasuu hin dandeenya maayinus waan jenne. Yoo hin ta'in ammoo maal goona maayinasii goone haala kanaan 3 times 3 times 3 times 3 si'a afur baay'isneerra. Kanaafuu isa kana waliin haa baay'isu. 3 times 3 kun haaluma kan qara baay'isneen tokkuma ta'a jechuudha. Sagal inni kun sagal ta'a inni kunis sagal ta'a. San booda walii edaana sagal baay'isu sagalii meeqa ta'a 81 maayinasii keessatti 81 ta'a jechuudha. Kanaafuu maayinasiin kun yeroo baay'isu maal taate jedhama maayinus 81 taate jechuudha. Kanaafuu inni kun haala kanaan yoo kan hammattu keessa jiraatee fi yoo hin jiraatin haala kana adda baasanii ilaaluu qabdan. Yoo kan hammattu keessa jiraatu ta'e inni sunis ni baay'ata jechuudha neegatiivin sun. Garuu ammoo yoo kan hin jiraanne ta'e yoo kan keessa hin jiraanne ta'e hin baay'atu inni sun aluma ta'a jechuudha. Ala baasanii lakkoofsa haala jiru saniin isa ala baasanii haala hojjenne kanaan lakkoofsa keessaa waliin baay'isanii san booda maayinasii san lakkoofsan hin baay'isudha jechuudha. Maayinasii yeroo lakkoofsa san hin baay'isu maal ta'a neegatiivuma ta'ee ta'a jechuudha lakkoofsi kun. Kanaafuu inni kun maayinus 81 ta'a. Inni kun ammoo 81 ta'a jechuudha. Garaagarummaan isaa isa kana. C bira yoo kan dhufnu ta'e inni kunis maal ta'uu qaba neegatiiva ta'a. Maaliif isa kan ilaalesin jedheera paawarii gubbarraa inni kun amma 5 oodiidha moo ivaniidha. Oodii ta'a jechuudha. Lamaaf yeroo jirutti kallattii maal lamaaf hin hiramu haftee qaba waan ta'eef. Kanaafuu inni kun neegatiiva ta'a. Kanaafuu isa kana yeroo waliin baay'isutti isuma kana si'a 5 baay'isna jechuudha. Kanaafuu minus 3 times minus 3 times minus 3 times minus 3 times minus 3 meeqa ta'e minusii ta'a jennee jira. Kanaafuu minusii 243 ta'a jechuudha. Inni kun ammoo inni itti aanu D irratti yoo kan ilaallu ta'e lakkoofsi jalqabaa maal ta'a ture. Minusii kana yoo irraa dhiisne lakkoofsi kanaa fi kun tokkuma jechuudha yoo minusii san kan dagannu taate. Kanaafuu lakkoofsi jalqabaa maal nuuf ta'e minusii 243 243 garuu ammoo maayinasiin amma haidhatuun hin jirtu jechuudha alaan waan jirtuuf san booda maayinasii tana yeroo baay'isnu maayinasiidha yeroo baay'isnu maal ta'a poozitiiva. Kanaafuu 243 ta'a jechuudha. Maaliifi maayinasii ala jirtu tana baay'isuu hin danda'u. Iskuweerii ta'uu hin dandeettu isiin sun yookiin ammoo paawariin sun maayinasii ala jirtuuf kan hammattuudhaan ala jirtuuf dhaabatuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu poozitiiva 243 ta'a jechuudha. Haala kanaan isiin tun ala waan jirtuuf isii tana baay'isuu hin dandeenyu. San booda isiin tun akkuma jirtu ta'e lakkoofsi keessaa maal ta'e maayinasii ta'e maayinasii 243 san booda maayinasii sanaan haaloo kanaan balleessuu hin dandeenya jechuudha. Poozitiiva taate waan ta'eef san booda 243 taate jechuudha. Deebiin isii haala kanaan tokkoffaa fi C fi D'n garaagarummaan isaanii isa kana ta'a jechuudha. Remember that in kana keessaa fi the base kana keessatti yeroo ilaalutti minus 3 kana paawarii isaa yeroo afur goonu. The base is minus 3. Beeziin maal ta'e beeziin isaa minus 3 dha jechuudha. Maaliif beezii jechuun lakkoofsa maal ta'a jiru paawariin isaa dabalaa jiruudha yookiin ammoo lakkoofsa san gizee si'a afur baay'isaa jiru kana jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi nuti baay'isaa jirru kun minus 3 dha. Minus 3 kana si'a afur baay'isaa irra waan ta'eef beeziin keenya kam ta'a minus 3 dha.
But in minus 3 raised to 4 only 3 is the base. Kana keessatti ammoo hammattuun qabu inni kun kanaafuu lakkoofsi si afur baay'ataa jiru kam isin jedhee jira jalqabarratti akkuma isinitti hime maayinasiin baay'ataa hin jiru. Inni hammattuu keessa waan hin jirreef maayinasiin baay'ataa hin jiru. Kanaafuu lakkoofsi baay'ataa jiru beezii ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi sun kam ta'a sadii malee maayinasii miti. Kanaafuu beeziin meeqa yoo jedhanii isin gaafatan B irratti jechuudha. B irratti sirii qofa ta'a. Garuu ammoo A irratti maayinas sirii ta'a jechuudha. Garaagarummaan isaan lamaan jidduu jiru haala kanaan ibsamuu ni danda'a. What is the base in minus 4t raised to 3? Isa kana keessatti beeziin kam ta'a jedha. Kanaafuu beeziin maal ta'a? Lakkoofsuma hammattuu keessa jiru akkuma jirutti jechuudha. Minus 4t kana jechuudha. Inda minus 4t raised to 3 equal to minus 4t times minus 4t times minus 4t. Isuma kana si'a sadii baay'isnaa jechuudha. Si'a sadii kun haaluma argaa jirtan kanaan meeqa ta'a? Inni kun paawariin isaa sadii. Kanaafuu lakkoofsi kun maayinasii ta'a. Afur yeroo sadii yeroo hin baay'isu meeqa ta'e 64 ta'a. Garuu ammoo maayinasii waan jirtuuf maayinasii ta'a jechuudha. Maayinas tiilleen ni baay'ata yeroo kanatti. Kanaafuu tiin yeroo baay'atu ammoo t si'a sadii yeroo baay'isnu t cube ta'a. Kanaafuu 64 minus 64 t cube jennee barreessina. To what base does the exponent 3 refer in minus 4t cube? Isa kana keessatti exponentiin siriin kun beezii kam ibsaadha? Beezii kam ibsaa jedha. Kana keessatti minus 4 t cube kana keessatti. Kanaafuu inni kunis lakkoofsi tiin yookiin ammoo lakkoofsi sadiin kun paawariin sadiin kun dhaabataa fi jiruuf t qofaaf jechuudha. Maaliif inni kun hammattuu keessa hin jiru. Kanaafuu minus 4 dhaaf hin dhaabatu. Maal qofaaf dhaabataa? T si'a sadii baay'isii jedha malee minus 4 kana si'a sadii baay'isin jedhu jechuudha. Kanaafuu inni kun haala kamiin adda baasuu dandeenya? Minus 4 times t times t times t si'a sadii jechuudha. Therefore the exponent 3 in minus 4 t cube refers to the base t only. Maal qofa ibsa? T qofa ibsa malee inni kun t kana baay'isa malee minus 4 baay'isuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan yoo kan gaafatam ta'e yookiin ammoo gaafii akkanaa yoo kan argitan ta'e hammattuu qabamuu hin qabu ilaaluu qabdan jalqaba irratti. Hammattuu yoo qabaate lakkoofsa achi keessa jiru sun akkuma jirutti beezii jedhama. Garuu ammoo hammattuu yoo kan hin qabaanne ta'e kan lakkoofsi ekspoonantiin irra jiru sun yookiin ammoo ekspoonantiin haala kanaan sadii haala kanaan akkuma argaa jirru sadii jechaadha as keessatti. Kan sadii irra jiru saniin qofatu ibsama malee maaliin ibsu? Lakkoofsa kaan ibsu. Fakkeenyaaf haala kanaan isoo barreessine minus yookiin minus 4 haala kanaan sirii jenneeni t isoo jenneeni yeroo kanatti ammoo maal qofaaf dhaabata? Minus 4 kan si'a sadii baay'isaa irraa jechuudha. Kanaafuu beezii yeroo kana minus 4dha. T ammoo baay'isaa hin jiru. 4 raised to 3 t isoo jedhee 4 qofaaf dhaabataa jechuudha. Inni kun haala kanaan garaagarummaan isaa isa kana haala kana adda baasanii beekuu qabdanii. Laws of exponent inni itti aanu ammoo laws of exponent isa jedhu ilaalla. Seeronni yookiin ammoo loowidhaan ekspoonantiin kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu isa kana haala gaarii ta'een beekuu qabdanii. Maaliif equationii garaagaraa keessatti probleemiiwwan garaagaraa yeroo furrutti seera kana yoo kan hin beekne ta'e baay'ee nu rakkisa jechuudha. Kanaafuu isa kana qabatuu qabdan. Loowiiwwan shammoo meeqa jira. Kanaafuu isaan kanneen seeraan adda baasaatii qabadha. If the bases A in the B are non-zero real numbers. In the B are non-zero real numbers and the exponent m and n are integers, then yoo kan A fi B kun beezii ta'anii akkasumas non-zero yoo ta'an zero yoo kan hin ta'in taate jechuudha. Positive yoo kan ta'an taate m fi n ammoo integeriidha. Negatiivis ta'uu ni danda'u, positiivas ta'uu ni danda'u jechuudha. Yookiin ammoo garuu ammoo zeeroo yoo isoo ta'uu baatanii baay'ee bareedoo yoo ta'anis rakkoo hin qabaatu. Kanaafuu seera kana guutuudhaaf garuu zeeroo irraa adda jennee haa fudhannu nuti. Garuu uumamaa hin rakkisu jechuudha. Inni rakkisu mee haaluma inni kaa'een haa deemnu. Tokkoffaa irratti A raised to m times A raised to n yoo kan jedhu taate haala kamiin barreessinaa jechuudha isa kana. Maal goona? A qofa keessaa fudhannee beeziin keenya wal fakkaataa ta'uu qaba. Garuu beeziin wal fakkaataa yoo kan ta'u taate A raised to m times A raised to n. Beeziin keenya haala ilaalaa jirruun beeziin maal ta'a? A ta'a jechuudha bakka lamaan jettu. Kanaafuu yoo wal fakkaataa ta'e baay'isuu kan ta'u taate maal goona? A raised to jenneeni
beezii wal fakkaataa taanaan beezii tokkuma keessaa fudhannee maal goona paawarii isaa garuu walii edaanaa jechuudha. To multiply powers of the same base, keep the base in the add the exponent. Yoo kan paawarii isaa garagara ta'e yookiin ammoo beeziin tokko ta'ee paawariin isaa kan garagara ta'u taate maal goona beezii tokko keessaa fudhannee exponentii ammoo akkuma jirutti walitti edaanaa jechuudha. Yoo exponentii isaa wal fakkaataa ta'e somaa rakkoo hin qabaatu walumatti edaanaa jechuudha. Yoo beeziin isaa wal fakkaataa ta'e beezii tokko keessaa fudhannee maal goona paawarii isaa walitti edaanaa jechuudha. Yoo haala kanaan ta'e ammoo lammaffaa irratti akkuma argaa jirtan a raised to m over a raised to n. Yoo bifa hiruuti yoo kan jiraatu ta'e ammoo maal goona beeziin isaa asittis akkuma ilaallu bakka lamaanittuu beeziin tokkuma ta'a jechuudha. Eedha waan ta'eef wal fakkaataadha the same dha. Kanaafuu beezii isaa a fudhannee yoo hiruu ta'e ammoo maal goona walirraa hir'isna. m minus n jennaan jechuudha. Ka gubbaa kan jalaa irraa hir'isna. Yoo sadaffaa irratti haala kanaa yoo kan ta'u taate ammoo a raised to m times n yoo kan ta'u taate maal goona walumaan baay'isna jechuudha. Inni kana a raised to m times n. B irratti ammoo afuraffaa irratti jechuudha sorry. Yoo kan a fi b'n raised to n yoo kan jedhu taate isa kana fakkeenyaan ni ilaalla. A times b yeroo kan ammoo beeziin keenya gargar ta'ee jira. Garuu ammoo exponentiin wal fakkaataadha jechuudha. Kanaafuu n tun maal gooti lamaan iyyuu baay'is a raised to n times b raised to n. Shanaffaa irratti ammoo a over b raised to n yoo kan ta'u taate n tun lamaanuu ni baay'iste jechuudha. A raised to n b raised to n. Example 2. Simplify each of the following. Seerota amma ilaalikan irratti hunduune mee isaan kan ammoo afurru. Jalqaba irratti a irratti maal jedha 40 square times 40 raised to 7. Isa kana yoo kan ilaalu ta'e amma maal isaattu wal fakkaata. Beeziin isaa yookiin ammoo lakkoofsi beezii ta'e kamiif kami afurii fi tiidha jechuudha kan squarein dhaabatuuf. Kanaafuu erga wal fakkaate exponentii isaa garuu garagara. Kanaafuu seera kam nu guuta? Seera tokkoffaa nu guuta jechuudha. Hundeen isaa wal fakkaataa ta'e beeziin isaa wal fakkaataa ta'e exponentiin yeroo garagara ta'u kanaafuu maal goona 40 kan jedhu keessaa tokko keessaa fudhannee maal goona exponentii isaa walitti edaana. Kanaafuu 40 raised to lama eda'uu torbaa meeqa ta'a 9 isa kan ta'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan haala kanaan 40 raised to 9 ta'a jechuudha. B irratti yeroo ilaallu ammoo inni kunis beeziin isaa wal fakkaataadha arriidha lamaanuu. Garuu ammoo isa kanas eda'uu fayyadamna jechuudha. Yeroo kanatti amma maal goona erga hundeen wal fakkaataa ta'e yoo baay'isuuf kan ta'u taate maal fayyadamna eda'uu fayyadamna jennee jirra. Kanaafuu r raised to 8 plus into minus 3 dha. Minus 3 hammattuu keessa galfatu qabnu waan ta'eef kanaafuu inni kun maal ta'a r raised to kun minus ta'a waan ta'eef 8 minus 3 positive yeroo negative an baay'isnu maal ta'a minus ta'a. Kanaafuu r raised to 5 ta'a jechuudha. R raised to 5. B irratti r raised to 5. C irratti yeroo ilaallu ammoo inni kun ammoo maal ta'a gara hir'isuutti jijjiirra. Maaliifi beeziin keenya wal fakkaatee jira. A fi akka jalqaba A fi A jennee turre. A raised to 3 A raised to 5 yoo jennee fakkeenyaaf haala kanaan maal goona jennee A raised to 3 minus 5 goona jechuudha. Kanaafuu bakka A kan bu'e maalidha 10 dha wal fakkaataadha waan ta'eef 10 raised to 3 minus 5. Kanaafuu meeqa ta'a 10 raised to minus 2 ta'a jechuudha. Minus 2. Isa kan ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? Yeroo A raised to minus 1 isoo jedhee maal ta'a 1 over 8 ta'a jechuudha. Isa kanas ni ilaalla seera kanas. Kanaafuu isa kana haala sanii yoo kan barreessinu ta'e 1 over 10 inni kun positivity jijjiirama. Kanaafuu yeroo garagalu 2 ta'a jechuudha. Minus 2 kan ture 2 ta'a. Kanaafuu maal ta'a 1 over 10 raised to 2 100 ta'a jechuudha. Akkasitti deemnee salphisuu dandeenya. Garuu ammoo asittis dhaabuu hin dandeenya jechuudha. 10 minus 2 jennee dhaabuu hin dandeenya. Garuu isa kana hanga xumuraatti yoo kan deemnu ta'e hanga 1 over 100 ta'a jechuudha. Inni kun gara poozitiivaatti jijjiirama. D bira yoo kan dhufnu ta'e ammoo x square times m.
Kanaafuu inni kun ammoo maal ta'a? Seera meeqaffaa guutaa? Seera sadaffaa. Kun haala kanaan seera sadaffaa nuuf guutaa jechuudha. Kanaafuu isa kana maal goona? Waliin baay'isna jechuudha. Exponentii isaa x akkuma jiru fudhannee garuu exponentii yeroo waliin baay'isnu 2 times m 2m ta'a jechuudha. X reessuu 2m waliin baay'isna waan ta'eef. I ammoo maal goona? Beezii isaa tokko wal fakkeessuu qabna amma kun. Fakkeenyaaf beeziin isaa waliin fakkaanne exponentii isaatis gargar ta'a jechuudha. Kanaafuu mee isa kanaa barreessinu jalqaba irratti 16 yeroo paawuriin qabaanne paawuriin isaa maal ta'a? Waan ta'a jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu paawuriin isaa yoo kan hin qabaanne ta'e yoo kan irra hin jiran ta'e waan ta'a. Kanaafuu 16 paawurii tokko baay'isuu 4 3 tiidha. Kanaafuu inni kun waan takkaan wal fakkaatee hin jiru lakkoofsi kun. 16 beezii isaa yoo ilaallu 16 fi 4 exponentiin 1 fi 3 tiidha. Garagaraa jechuudha waan maraanuu. Kanaafuu wanti goonu beezii kana gara maaliitti jijjiiruu qabna? Gara wal fakkaataa godhuu qabna. Beezii wal fakkaataa godhuu qabna. Kanaafuu 16 haala kamiin barraa'uu danda'a? 4 square ta'ee barraa'uu danda'a. 4 square meeqa ta'a? 16 ta'a waan ta'eef. Kanaafuu isa kana 4 square square yeroo goonu times 1 jira. Waan gubbarra jirtu waan ta'eef isuma ta'a waan ta'eef dhiyeessuun sun maal akka hin qabu baay'isuu 4 reessuu 3t isa kana. Kanaafuu 4 2 times 1 2 dha waan ta'eef 4 square times 4 3t. Kanaafuu inni kun amma maaltu wal nu fakkaatee jira? Haala kana yeroo ilaallutti beeziin wal fakkaatee jira. 4 ta'ee jira. Kanaafuu kan gubbaa walitti hidhuu qabna jechuudha. 4 fudhannee 4 reessuu 2 plus 3t kana caala walitti hidhuu hin danda'u waan ta'eef maaliif astiitu jira jijjiiramaadha waan ta'eef inni kun lakkoofsaa fi jijjiirama walitti hidhuu hin dandeenyu. Kanaafuu haganumatti dhaabna jechuudha isa kana. Okay. I'dha. Kanaafuu isa kana nuti haga eessaa deemne hanga 4 deemne garuu ammoo hanga xumuraatti deemuu qabna waan ta'eef simplify goona ammas ni jijjiirama waan ta'eef. Isa kana maal goona? 4 ammoo akka maalitti barraa'uu danda'a? 2 square ta'uu danda'a. 2 square 4 ta'a waan ta'eef 2 square into 2 plus 3 t dha jechuudha. Kanaafuu isa kana 2 kun maal gooti? Lamaanuu ni baay'isti. 2 fi 3 ni baay'isu waan ta'eef 2 reessuu 2 times 2 4 plus 2 times 3t 6t ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana hanga asitti xumuruu dandeenya. Hanga xumuraatti yoo kan simplify goonu ta'an haala kanaan xumuruu dandeenya jechuudha. F ammoo yeroo ilaallutti seera kam nuuf guuta? 2y over 25 reessuu 2dha. Garuu isa kana beeziin isaa wal fakkaatuu hin danda'u gonkumayyuu. 25 kana gara beezii lamaatti jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu inni kun seera kam nuuf guutame haa ilaallu. Kan beeziin gargar ta'e seera shanaffaa. Seera shanaffaa nuuf guutuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal goona? Paawarii kana lamaaniinuu baay'isuu qabna. 2y square yeroo goonu 4 y illeen baay'ata waan ta'eef y square over isa kanas yeroo baay'isnutti lama maraafuun dhaabattee jechuudha. Waan ammattuu keessa jiru marayyuu baay'isuu qabdi. Lamaan tun square godhuu qabdi. Kanaafuu 25 yeroo square goonu 625 haala kanaan salphisuu dandeenya. Mee haa ilaallu. Akkuma argaa jirtan haala kanaan salphisee jira jechuudha. Nootii tanaa ilaallu mee. Any non-zero number raised to 0 is 1. That is a raised to 0 equal to 1 if a is different from 0. Lakkoofsa kamiyyuu kan 0 hin ta'in yoo paawariin isaa 0 kan ta'u taate paawarii isaa yoo kan 0 goon taate maal ta'a? 0 ta'a 1 ta'a jechuudha. Garuu ammoo beeziin een kun maal ta'uu hin qabu? 0 ta'uu hin danda'u. Maaliif 0 paawarii isaa 0 yoo goone isa kan argachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Kanaafuu waan argachuu hin dandeenyu 0 paawarii isaa yoo kan 0 goon taate maal godhuu hin dandeenyu? Argachuu hin dandeenyu. Kanaafuu inni kun different from 0 ta'uu qaba. Kanaafuu lakkoofsa kamiyyuu waan barbaade yoo ta'u fakkeenyaaf x y z paawarii isaa osoo 0 goone inni kunis waan hima ta'a. Lakkoofsa hanga barbaanne lakkoofsa baay'ee isa kanas paawarii isaa 0 goonaan maal ta'a? Waan hima ta'a jechuudha.
waan illee 0 waan himataa kanaafuu haala kanaan nootii kana beekuu qabna jechuudha. Mee example tana ilaalu. Kanaafuu gabaabumatti isin qabatuu qabdan beeziin waan barbaade haa ta'u 0 yoo ta'initti waan barbaade taanaan lakkoofsan paawarii isaa 0 goonaaniin maal ta'a waan ta'a jechuudha. A irratti 8 reessuu 0 meeqa ta'a waan ta'a paawariin isaa 0 waan ta'eef isa kanas 0 mataa hundi isaatu garuu ammoo lakkoofsichi keessa sun 0 irraa adda ta'uu qaba jechuudha. 0 irraa adda ta'ee garuu ammoo paawariin isaa ekspoonantii isaa 0 ta'ee taanaan maal jennaani waan jennaan jechuudha. Isa kana haala kanaan qabatuu qabdan waan hojjetamuu qabu inni kun paawariin isaa 0 ta'ee jennaan waan himannee lafa kaa'uu qofa jechuudha. Kanaafuu haala saniin adda baafadhaa. For A is different from 0 and n is greater than 0 yoo n kenna 0 irraa adda ta'e n ammoo n akka paawariitti jirti jechuudha. Maal ta'e greater than 0 yoo kan ta'u taate n ammoo any non-zero number rise to negative exponent is the reciprocal of the same power with positive exponent. Kanaafuu lakkoofsi kamiyyuu non-zero ta'e yoo kan negatiivii ta'u taate wanni isa exponentiin isaa yoo kan negatiivii ta'u taate is maal ta'a reciprocal of same power with positive exponent. Positive exponent wajjin maal garagaltoo maalii ta'a garagaltoo lakkoofsa san power isaa positive yoo goone ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana a raised to minus 1 yoo kan ta'u a raised to minus n yoo kan ta'u taate maal goona 1 over a raised to n goona jechuudha. Akkuma example irratti jalqaba isin dalage haala kanaan 10 raised to minus 1 isoo jennee maal ta'a 1 over 10 ta'a jechuudha. Ammas 2 raised to minus 2 isoo ta'e ammoo maal ta'a 1 over 2 square meeqa ta'a 1 over 4 ta'a jechuudha. Haala kanaan maayinasii yoo kan ta'u taate waan goone gubbaa isaa waan goone lakkoofsan ammoo paawarii isaa san kan negatiivii tursan gara jalaa gafinnee jechuudha. A raised to n haala kanaan jala finnee paawarii isaa garuu poozitiiva goona. Haala kanaan jijjiirama inni kun. Example 4 simplify and write your answer as a non-negative exponent. Maal godheedhaa simplify godhiitii akkasumas paawarii isaa non-negative akka hin taanetti barreessidha. Kanaafuu mee ka jalqaba kana seera amma ilaalle kana yoo kan ilaalu taate maal ta'a kan yoo kan ilaalu ta'e 1 over yeroo kamiyyuu negatiivii taanaan 1 over jennee 2 raised to minus ture kanaafuu positive goona 2 raised to 3 meeqa ta'a 1 over 2 raised to 3 8 ta'a jechuudha. 1 over 8 ta'a inni jalqaba. B bira yoo kan dhufnu taate inni kun amma seera maalii fayyadamna a raised to x over a raised to y yoo kan jennu taate maal ta'a beezii yoo wal fakkaata ta'e jechuudha. Kanaafuu a raised to x minus y ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kana 2 raised to 4 minus 9 meeqa ta'a 2 raised to minus 5 dha. Garuu ammoo asitti dhaabuu hin qabnu maal waan nun jedheef akka nan negatiivii hin taanetti negatiivii akka hin taanetti barreessedha. Kanaafuu simplify jalqabaa keessatti akkuma asitti deemaa turre garuu ammoo isa kana oofuu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kanas maal jennaani maayinasiidha waan ta'eef 1 over 2 raised to 5 jennaan meeqa ta'a 1 over 2 raised to 5 in lama si'a 5 yoo kan baay'isu taate meeqa ta'a 32 ta'a jechuudha. 1 over 32 ta'a biin. C bira yoo dhufne immoo C haala kamiin barreessuu dandeenya. Isa kanas akkuma lakkoofsa fudhadha garuu ammoo meetidiin baay'ee simpilii ta'e ni jira. Isa san jalqabamee haaluma example kanaatiin haa hojjennu. Haala amma hojjennee yoo kan hojjennu taate akkamiin hojjenna 1 over 3 over 2 raised to 3 jennaan jechuudha. Square kana positive jijjiiruu waan ta'eef san booda 1 over maal ta'a 3 raised to 3 lamaaniif ni dhaabata waan ta'eef 3 kun lamaafis sadiifis ni dhaabata. Kanaafuu 3 raised to 3 meeqa ta'a 27 over 2 raised to 3 ammoo 80 ta'a jechuudha. Isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya. So A over B over C osoo nuun jedhe haala kamiin barreessina foggisoo isa jennuun san A times kana gara galchinaa jechuudha. Kanaafuu C over
b ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a lakkoofsi kun ac over b ta'a. Kanaafuu haala kanaan yoo kan barreessinu ta'e maal goona 1 times jennaan wanni wal qixa ta'a 1 times yoo faallaa isaa kan garagalchinu ta'e fuggisuu isaa 8 irra 27ti. Wal qixa ta'a meeqa ta'a 8 irra 27 tokko baay'isuu 8 meeqa ta'a 8 ta'a waan ta'eef kanaafuu isa kan haala kanaan barreessuu dandeenya. Karaan biraa garuu ni jira. Karaan haala salphaa ta'een ittiin hojjetuu dandeenyutu jira seerri. Isa mi'a ilaallu. Karaa kamiin hojjetuu dandeenya? Mee jalqaba bifa a over b tiin isin fudhadhu isa kana. A over b square isa nuun jedhe minus 3 agoon mee isa kana yookiin minus 2 godhuu dandeenya minus 3 jennuun. Isa kana haala kamiin barreessuu dandeenya? Jalqaba irratti maal goona? Lakkoofsa kana akkuma jirutti kan jala jiru kana gubbaa finnaa kan gubbaa jiru ammoo jala finnaa jechuudha. B over A ta'a yeroo galabbannu. B over A minus itu galabbadhaara. B over A ta'e garuu ammoo isa kana amma yeroo barreessinu minus 3 jennu maal jennaani 3 jennaan jechuudha. Seera kana fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Kanaafuu lakkoofsa kana haaluma salphaa ta'een jalqaba irratti yoo kan jijjiiru ta'e 2 over 3 deebiin isaa tokkuma ta'anii ilaaltanii 2 over 3 cube yeroo ammoo galabbadhee jirutti yeroo jijjiiree jiru kana faallaa isaati yeroo ol garagalchine kana maal goona paawarii isaa yoo neegatiiva ta'e gara poozitiivaatti jijjiirraa jechuudha. Kanaafuu 2 raised to 3 meeqa ta'a 8 over 3 raised to 3 and 27. Kanaafuu deebii jalqabaatiin tokkuma ta'a jechuudha. Seera kana fayyadamuu dandeenya. Inni kun haala kamiin ta'uu danda'a yoo kan jennee ilaallu ta'e akkamitti inni kun jijjiiramuu danda'a yoo kan jennu ta'e jalqaba irratti mee isa kana jechuun haa addaan babbaasu. A raised to 3 minus 3 yoo jedhamu fakkeenyaaf maal ta'a jennee jira inni kun maal ta'a 1 over A raised to 3 ta'a. Isa kana haala kanaan barreessuu dandeenya. Isa B ammoo yoo A irraa kan kaasnu ta'e haala kamiin barreessuu danda'a 1 over B raised to 3 haala kanaan jira B jala jira waan ta'eef inni kun addaan babaasee isinitti mul'isuudhaaf waan ta'eef inni kun B ammoo maal ta'ee jira jala jira amma haala kanaan jala jira. Kanaafuu inni kun maayinasiin kun maal godha jennee jira kan gubbaa jiru gara jalaa kan jala jiru gara gubbaa deebisa. Kanaafuu inni kun haala kamiin deebuu danda'a B raised to 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun maal ta'ee jira gara gubbaa deebi'eera inni kun ammoo jala jira. Kanaafuu haala kamiin barreessuu dandeenya B raised to 3 over A raised to 3 gabaabinumatti haala kanaan barreessuu dandeenya. Mee deebii isaa ilaallu. A irratti 1/8 finnee jirra sirriidha. B irratti haaluma kanaan finnee 1 over 32 finnee jirra sirriidha inni kunis. C irratti haaluma argaa jirtaniin deebiin kennaa walumaa fakkaataa ta'e jechuudha. In example 4C above you have seen that 3 over 2 raised to minus 3 equal to 2 over 3 raised to 3 akkuma haala amma isinitti mul'isa kanaan inni kun walqixa ta'uu isaa isinitti himee jira. Use this technique to simplify the following. Seera kana fayyadamiiti kanneen maal godheedha simplify godheedha. Seera haala kanaan jijjiiruudhaan mee fayyadamnee haa ilaallu. A irratti maal jedha 4 over 5 raised to minus 1. Kanaafuu inni kun maal godha jennee jira kan jala jiru gubbarra deebisa kan gubbaa jiru gara jalaa deebisa yoo maayinasii ta'e qofa garuu ekspoonantiin keenya paawariin irra jiru sun yoo maayinasii kan ta'u taate haala saniin jijjiira garuu ammoo yoo poozitiiva ta'e hin jijjiiru haaluma jiruun baay'isaa jechuudha. Kanaafuu inni kun amma maal ta'a 5 over 4 raised to 1 dha. Raised to 1 lakkoofsa kamiyyuu paawariin isaa 1 yoo ta'e lakkoofsichuma ta'a waan ta'eef 5 over 4 ta'a jechuudha deebii isaa. B'n ammoo maal jedha 2 over 5 raised to minus 4. Isa kana ammoo haa ilaallu mee isa kanas 2 over 5 raised to minus 4 maal jennee jirra kan gubbaa kan jala jiru gara gubbaa kan gubbaa jiru gara jalaa. Kanaafuu 5 over 2 raised to 4 goona jechuudha poozitiiva goona. 5 raised to 4 meeqa ta'a 625 ta'a inni kun yeroo baay'atutti 2 raised to 4 meeqa ta'a 16 ta'a jechuudha 16. Kanaafuu haala kanaan simplify godhuu dandeenya.
gabaabinummaan wanni isin qabatuu qabdan seera kana qabatuu qabdan seera loogiidhaan isinitti hime kanniin isaan kunniin seerota qabatamuu qabanidha jechuudha. Isaan kanniin hojjechuudhaaf jalqaba irratti seera hin qabatin hojjechuun baay'ee ulfaataadha waan ta'eef seerota kanniin seeraan irra deebi'aatii qabadhaan. Biin kanaafuu haala kanaan hojjennee jirra. Si ammoo maal goona 10 square haaluma kanaan example wal fakkaataadha waan ta'eef 10 kana maal goona gara gubbaa deebisna haala kanaan over 3 square kanaafuu 10 squarein meeqa ta'a 100 3 squarein 9 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa kana jijjiiruu dandeenya. For a is different from 0 a raised to -1 equal to 1 over a seeruma amma hojjenne kana jechuudha. N yoo 0 irraa kan adda ta'u taate paawuriin isaa garuu maayinus yoo ta'e maal ta'a 1 over a ta'a. Garuu 0 maaliif hin taane yoo jettanii kan yaaddan ta'e a raised to 0 haa goonu 0 raised to -1 seera saniyyuu kan deemnu ta'e maal ta'a 1 over 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa 0 hiruun ammoo hin danda'amu gonkumayyuu. Kanaafuu inni kun sababa saniif 0 irraa adda ta'e jechuudha. The above example lead you to the following facts. Okay, if a and the b are non-zero real numbers, then it is always true that for n is greater than 0, a over b raised to minus n equal to b raised to a raised to n. B over a raised to n dhaan wal qixa jechuudha. Yoo a fi b non-zero ta'an 0 ta'uu hin qabaatanii jechuudha lakkoofsonni kunniin. Then it is always true. Yeroo kamiyyuu seerri kun dhugaa ta'a jechuudha. That for n is greater than 0. N ammoo greater than 0 yoo kan ta'u taate maaliif inni kun greater than 0 ni jenneef lakkoofsi kun isoo n 0 kan ta'u taate maal ta'a jennee jirra waan jennee jirra jechuudha. Sanaaf 0 irraa adda ta'uu qaba. Akkasumas nan 0 ta'uu qaba a fi b'n kenna maaliif n fakkeenyaaf 0 yoo kan ta'u taate n 0 haa jennu n 0 yoo kan jennu taate asitti maal ta'ee jira b over 0 ta'ee jira. Kanaafuu lakkoofsa 0 firuu hin danda'amu sababa saniif. Asitti ammoo b'n yoo kan 0 ta'u taate a over 0 jechuu hin dandeenyu jechuudha. Sababa saniif different from 0 jennee ibsina jechuudha. Kanaafuu seerota amma ilaale kanniin hundi isaatu qabatuu qabdan jechuudha. Equation kamiyyuu hojjechuudhaaf baay'ee waan nu gargaaraniif waa'ee loogaarjimii keessatti baay'ee wal fakkaataadha waan ta'eef isa kana seeraan